Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa Itiyoo bilaak maarkeettii yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun chaanala kanarraan guyyaa hundayyuu qabadheen dhufaa jechuudha. Egaa akkasuma guyyaa har'aarree qabadhee dhufee tanaan jira jechuudha. Akkuma beekamu karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin biyyoota 20 jechuudha. Guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Karaa baankiitiin immoo akkuma dura dubbadhe baankota akka jareen qabadhee dhufa jechuudha. Guyyaa galee akkuma beekamu baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin qabadhee dhufee jechuudha. Viidiyoo kalee keessatti baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankii gajaree tananii baankii dashaniin biyyoota 5 qabadhee dhufee jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessa akkuma jedhe baankii dashaniin immoo biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe baankonni maaliif baankota akka jaree qabadhee dhufa baankonni hundumtuu wal fakkaataa miti jechuudha. Baankonni akkuma maqaa isaanii gargar ta'e sharafannaa isaanii hundumtuu garaagaraa jechuudha. Wal fakkaataa miti kan baankii Awaashitti sharafate yookaan ittiin jijjiirrate baankiin hojii gamtaa kan biraati baankiin Oromiyaa baankiin daldala Itoophiyaa siiqqee baankiin gadaa hundumtuu garaagaraa jechuudha. Akkuma maqaa isaanii garaagara ta'e yookaan akkuma buukii isaaniillee garaagara ta'e sharafannaa yookaan jijjiirrannaa isaanii hundumtuu garaagarummaa qabu jechuudha. Asirratti baankonni hundumtuu wal fakkaataa miti. Garaagaraa jechuudha. Akka Itiyoo bilaak maarkeettii tokkoo miti jechuudha. Itiyoo bilaak maarkeettii Itiyoo bilaak maarkeettiidha jechuudha. Isaan immoo garaagarummaa qabaa jechuudha. Guyyaadha guyyaatti isaan yookaan hin dabala yookaan hin qannasu jechuudha. Isaatiif fakkeenyaaf kan ganama kan galgalaa garaagara karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin yookaan guyyaa saantii wayii irratti dabaluu danda'u. Galgala immoo yookaan isarraa gadi buusuu danda'u yookaan immoo dabaluu iyyuu danda'u jechuudha. Kanaafuu Itiyoo bilaak maarkeettii baankii fi Itiyoo bilaak maarkeettii garaagarummaa isaanii isa kanaa jechuudha. Itiyoo bilaak maarkeettii utuma sana onlaayinii jijjiirama. Baankiin garuu torban tokkollee turuu danda'a yookaan osoo hin dabalin yookaan osoo hin hir'isinii jechuudha. Akkuma jedhe immoo baankonni garaagara. Akkuma maqaa isaanii hundumtuu garaagaraa jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu faamilii. Ani nagaa koodhaa isiniin jedha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haara taatan sabiskiraayib godhaa, sheer laayik irree godhaa isiniin jedha, koomentii irree barreessaa isiniin jedha. Immoo warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer laayik gochuudhaan viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechaadha. Akkuma dura dubbadhe immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif illee faayidaa guddaa qabaachuu danda'a. Keessattuu karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin dallaalaa nu ergu sanaan hin dabalee hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Karaa baankiitiin garuu karaa baankiitiin illee akkasuma jechuudha. Karaa baankiitiin deemnee erganna malee gaafachuun hin barbaachisu jechuudha. Hanguma isaan nuun jedhan hin erganna. Karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin garuu dallala keenya gaafanne meeqaan ergitaa hangana birriin jennee gaafachuu dandeenya jechuudha. Ragaa quubsaa wajjiniin jechuudha. Maaliif ol bira qabee ilaala? Ankalee beekaa akka jiru har'a immoo meeqan akka jiru nan ilaala jechuudha. Salphumatti guyyaa irraa karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin biyyoon hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Kan kaleerra dabalanii jiru. Guyyaa kalee xiqqoo hir'isee ture. Guyyaa har'aa immoo karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin biyyoonni 20 dabalanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin dabalee jira jechuudha. Biyyoon hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar Rihaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Baareen Dinaara, Kuweet Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Koronnaa, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan yoo salphumatti biyyoota 20 qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa hundayyuu karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin jechaadha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe egaa baankota keessa immoo baankii dasheen biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Biyyootuma kanaan dura qabadhee dhufee jechuudha. Biyyoota kana baay'inaan ilaalu jechuudha. Keessattuu Ameerikaa doolaarii warroonni Joordaan beeroo jiran hedduminaan ilaalu. Fakkeenyaaf biriin Duubaa irraa akkasuma birii Saawudii paawundii illee darbee ilaalu jechuudha. Biyyoota kanarraan kan hafe biyyoota kun hedduminaan hin ilaalamu jechuudha. Kanattan biyyoota 5 qofaan qabadhee dhufaa jechuudha. Karaa baankiitiin guyyaa hundayyuu jechaadha. Egaa guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaar irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaar irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeettii yookaan gabaa gurraachaan guyyaa irraa birii 100 fi birii 82 fi saantiima 19 jechuudha. Biriin Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa naannoo birii 2 dabalee jira jechuudha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin jechaadha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa baankii dashaniin birii 100 fi birii 55 fi saantiima 55. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birii 100 birii 30 fi saantiima 34. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birii 100 fi birii 27 fi saantiima 47. Hoomar Rihaalli tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin
birrii 400 fi birrii 73 fi saantiba 79. Duuba dirhamiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 49 fi saantiba 60 jechuudha. Birriin Duubaa irree naannoo saantiba 50 yookaan naannoo shilingii dabalee jira jechuudha. Naannoo shilingii dabalee jira jechuudha guyyaa har'aa jechuudha. Akkasuma immoo Duubaa dirhamiin tokko jechaadha. Karaa baankii dashaniin birrii 45 fi saantiba 12 jechuudha. Karaa baankii dashaniin illee birriin Duubaa guyyaa har'aa ol ka'ee jira jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawudi Arabiyaa Riyaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 48 fi saantiba 53. Akkasuma Saawudi Arabiyaa immoo Riyaalli karaa baankii dashaniin birrii 44 fi saantiba 08 jechuudha. Garaagarummaa karaa baankiitiin illee ta'e karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin garaagarummaa birrii Saawudii fi birrii Duubaay naannoo birrii tokkooti jechuudha. Baay'ee miti birrii tokko garaagarummaa isaanii karaa baankiitiin ta'e karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin salphumatti warroon Suudirraa gara biyya Duubaayitti ergattanii otoo karma biyyaatti ergattanii bareeda jechuudha. Maaliif birrii takkaa jechuudha. Birrii tokko haa ta'uyyuu malee baankiin illee ganaa keessa kutataa. Kan isin ergu isinillee keessa kutataa. Kanaafuu karma Saawudii irraa kanuma biyyaatti ergadhaa malee kara Duubaay kanatti akka hin ergina. Birrii tokkoof jechuudha. Birrii tokko saniyyuu fakkeenyaaf kan asii isin ergu birrii 20 dirqama dirhama 20 keessaa fudhataa jechuudha. Sanii baankiin illee keessa kutataa jechuudha. Kanaafuu salphumatti Saawudii irraa akkan erguu dhiisatti kallattiidhumaan ergadhaa karaa biyyaatti isin jechuu jaaladhaa jechuudha. Maaliif naannee sanuma ta'a jechuudha. Indoomsinitu irra miidhamaa jechuudha. Karaa Duubaayitti warra ergaa jirtanii jechaadha. Kan itti aanu Baareen dinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 82 fi saantiba 97. Kuweet dinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 500 fi birrii 89 fi saantiba 77. Joordaan dinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 56 fi saantiba 89. Chaayinaa Yoowaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 26 fi saantiba 88. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 43 fi saantiba 46. Akkasuma Paawundi sterlingiin karaa baankii dashaniin birrii 200 fi birrii 11 fi saantiba 51. Karaa baankii dashanii guyyaa irraa doolaariin ol ka'ee jira. Biyyoon hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 09. Akkasuma immoo Yuuroon karaa baankii dashanii birrii 100 fi birrii 84 fi saantiba 89. Koronnaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 19 fi saantiba 10. Iswiis biraankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 86. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 94. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 61 fi saantiba 50 yookaan birrii 61 fi shilingiidha jechuudha. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha yookaan birrii Ijiptii tokko jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 50. Kunillee birrii 3 fi shilingii jechuudha. Salphumatti jechuudha. Kan itti aanu Yemen rihaalii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Birrii Yemen tokko guyyaa irraa 0 saantiba 76. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 1 fi saantiba 90. Paakistaan ruupiin tokko 0 saantiba 65. Sharafachaa oolanii yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aa baay'ee dabale. Biyyoon hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma dhugaa dubbachuuf karaa baankiitiin illee keessattuu baankii dashaniin har'a guyyaa har'aa doolaariin ol ka'ee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin karaa baankiitiin illee dabalee jira jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Joordaanii dinaara jedhama. Warroonni mana madabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libneen illee akkasuma birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen waan baay'ee xiqqoodha jechuudha. Isinillee kanaaf salphumatti birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu. Doolaariin baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira. Maqaa isaanii hedduutu jiru jechuudha. Salphumatti isin Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan asaabbatu jechuudha.
Fakkeenyaaf guyyaa irraa karaa Itiyoo bilaak maarkeetti yoo ergattan birii 100 fi birii 82 fi saantiima 19 herreeggattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneen jirtan jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko kana ta'a waan ta'eef jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessaa akkuma jedhee baankii dashanii immoo yoo ergattan Ameerikaan doolaara tokko guyyaa irraa birii 100 fi birii 55 fi saantiima 55 jechuudha. Karaa baankii dashanii jechaadha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut yookaan limneen Ameerikaa doolaariidhaan assaabbattu yookaan herreeggattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kan fakkaata. Viidiyoo birootiin akka deebinutti nagaan naaf tura.